طيب خلاص نعم. Ani waan na dhibe ani akka tiyya tokkotti ani muslimaa miti amantii muslimaa sinqeeku sheeka kanas baay'ee nan jaaladha hin kabaja eenyumtu eenyu olii miti eenyumtu eenyu gadii miti wanti isin beeku qabdan tokko jechuudha geemina gaaraama ta'e ummanni asirra jiru kun mollaanuu tuktukii fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha haraamidha jechuudha waan ta'eef garuu ammoo nama tokko irratti quba ol qabachuun harka ol qabachuun mataa ol qabachuun maal barbaachisa fedha isaatiin boorsa isaa keessa baasee kennee miti namni dhaqee kennee hin jiru. In kenne malee immoo hin fudhanne bakki kanatti wanti isin beeku qabdan tokko yoo haraama illee ta'e jechuudha yoo haraama illee ta'e guyyaa qiyyaama sanii isin bakka buutanii fi isaaf itti gaafatamummaa fudhattan maaliif sin dhukkube inni lammaffaa ammoo yoo isiniif danda'ame ajandaa uumuurra immoo namni kun fooloo nama deebisudha kiristaana musliimaa amantii kam nama jedhu miti waan beekufani ani amantii yoo amantii musliimaa baay'ee wajjin sinan haasaa baay'ee wajjin sinan qallada baay'ees kabaja guddaa nan qabaafi jechuudha isin galee amantii kootirraa jechuudha wanti isin beeku qabdan tokko garuu wanti nuti beeku qabnu tokko maaliif yerootti maaliif ajandaa dugdaa barbaannu ta'uu hin qabu namni kun immoo egaa haraami ta'e wanti kun haraama egaa ta'e leezim geemiin sagantaa qabamee godhamu kun haraamidha jedhanii uummata kana dhowwuudha kan taphate musliima kan kenneefis musliimadha garuu maaliif abbaa keenya kanarratti maaliif qomni qabamuu qabame inni nama guddaadha garuu odarra muka ichan dhaqxanii gaafattanii bodu barreessitanii fi nama isinii deebisuu danda'udha ani waan beekuuf jechuudha garuu ammoo kana caala ajandaa godhachuurra ammoo keessan dhaqxanii gaafattanii yoo badiisaa beeke yookaan nama biraatti ergitanii yoo badiin isaa ta'e badiisaa egaa inni ofirratti beeke dhaqee uummata dhiifama naaf godha kan kanaa sarnaatti ittiin deebi'u jechuu danda'a namni kun maaliif quba namatti dhiibuun isa bichaadha kan kenne isa qofaadha kan giifti kennaa jiru inni hin kenne ndoo waan kenne sanitti yoo haraama ta'e cubbuu ta'eeti itti gaafatamummaa kan fudhate isadha yoo otuma beekus kenne jechuudha garuu ammoo namni asirraa giifti qaxaqqaxaa oolu kun maaliif irraa quba itti qabuu dadhabdanii arra nama kanatti quba qabdan tokko egaa kun ta'e immoo geemiin haraamaa jettanii maaf hin dhowwine gaafasan kan taphatu ijoollee musliimatti yoo maaliif geemiin haraamaa jettanii maaliif hin dhowwine ana kiyyaatti nan jaaladha nan kabaja raayyaas nan jaaladha nan kabaja eenyumaa olitti jechuudha warra amantii musliimaa guutuu isaanii jechuudha amantii olitti nan jaaladha nan kabaja bakkees nan qabaaf rakkoon isaanii rakkoon tiyya rakkoo isaaniiti akka kiyyaatti jechuudha kanaaf ajandaan hin barbaachisu no maaf yerootti ajandaa barbaaddu namni kompiitarii miti hin dogongora yookaan immoo Orcha la tahu tases tahu nanda maal goote jedhanii gaafachuudha malee quba namatti dhiibuun hin barbaachisu. Dhooftaa kuffisa jechuudha beeku. Daandirraa qabachuudha sheeka kana amma daandirraa jallistanii waan biraa keessa galchuu jechuudha. Xiiqiin dammarra biyyoofti jedhan saasineef galee bormos itti gaafatamu. Dhiifama naa godhaati ani garuu isiniif xiqqoo waan hin dubbadhuun qaba dhiifama wajjin. Amma ati dhagahi amma ati muslimaa miti muslimaa akka Muslima miti. Sheekticha suuraa isaa sa'aatii ammaa kana kaase yaaki. Oo dhugaa rabbii taate sheekticha kaasitti dhaqiitii oo isa mormuu dandeetti bira dhaqiitii mormii oo sheekallee taate. Oo sheekallee ta'in as keedee sheekticha yaaki nama akka muslimummaatitti illee oo taate. Akka amantaa biraatitti illee ortodoksii hordofi ati. Kana waan ta'eef. Hanqeeqaan jiru bar. Keessan dhaqii oo dandeesse gaafadhoo oo barbaadde gastii isaa seenitti bakkee sana ishiyatama. Inni qeeqaan jiru. Oromiyaa dhaggeeffadhu. Geemiin laa kaase amma maal jedhan seeta? Ita kami nak kena daru. Amma dhagahi amma maal jedhan seeta asitti fotoo isaanii argan. Irraa dubbataa jira jedhan. Irraa bu'aa walitti hojjetan hin jedha. Waan beektan jira beeka. Akkana dhaggeeffadhaa. Karaa wal dhaggeeffadhaa. Geemiin kun irraa bu'aan jira. Geemiin kun garuu yoo halaalallee ta'u haraamallee ta'u wanti irratti hukmii godhame tokko hin jiru waan namaa kennuun akkasii taate waan ati miskiinumaayyuu waan kennin ka haraama jechuudha ati nama waa kennite fedhii keetii waa kennite dirqiin namni waa namarraa fuudha oo namarraa dirqiin fudhatte haraama wanti kuni kennite eega kennite wanti kun tapharratti kennite kana waan ta'eef
Sheeka keenya kana hundumti keenya iyyuu hin jaallannaa dhaggeeffadhaa meemi. Amma asirratti dhugaadhaa sheeka keenya kana asirratti qeequuni dogongora. Garuu ilma namaa ta'ee namni hin dogongoriin hin jiru. Keessaan yookaan miiseenjaraa yookaan keessaan bilbilanii fi gaafachuu hin danda'u. Tokko garuu isa hamma isin immoo waa namaa kennuu kana jettan irratti gaaffii isinii qaba. Maaliif yoo kan jettu taate Rabbiin keenya waa sadiirraa nu dhorkeera. Tokkoffaa qumaara ribaa kamriirraa. Fakkeenyaaf wanti kuni sheekni kun kan amma uummanni isaan qeqe yookaan immoo kan uummanni irraa dubbatee fi sheeka qoy kaasitan qoy isaan kun kan uummanni isaan qeqee fi dhaggeeffadhu. Okay. Kan uummanni isaan qeqee fi yookaan nama akka keenya nama zimzadhee asirratti taphatu yoo ta'e uummanni kun irra namni isaan kanarraa uummanni waan barumsa fudhatuu fi waan isaanirraa waa hunda barachaa jiruuf uummanni kun qeeqe. Fakkeenyaaf asirratti qeeqamuun isaanii dogongor ilma namaa ta'e kan hin dogongorin hin jiru. Isa ati amma immoo kiisii isaaniitti baasanii kennanii. Kanaafuu nama waan galchuu hin qabu ala jettu namni kuni nama sharaa beeku waan ta'eef uummatatti dhagaamu ni mala asirratti qeeqamuun isaanii garuu sirrii miti. Ilma namaa ta'e namni hin dogongorre hin jiru yoo haala shari'aatiin adeemne wanti kuni sirrii miti. Nama keenya miti. Geemii tiktokii irratti eenyuun kitaaba kamiin quraana keessatti geemii tiktokii irratti waan namaa kennu hin ta'u jedhu. Bakka kamitti dubbata? Waan adda bisaanii. Bakka kamitti dubbata? Gaafin gaafadhaani. Na gaafadhu rakkoon qabu. Imaan ani gaafessi gaafadha akka amantaa kiristaanaa jechuudha jechuudha. Ani gaafa musliimaa guutummaa hin jaaladha jechuudha. Qumaara irraa hin dhowwaa amantii keenyatti waa sadarraa hin dhowwaa jechaa jirta. Waa sadan kanarratti geemii taphachuun akka sadarkaa isaatti qumaaridha jechuudha. Maali amma geemii warri taphachaa jiru jechuudha. Gaafa asliin taphatu gaafa maakiin taphattu ijoolleen tun kiristaana miti sii galee maaliif wanti kun haraamidha maaliif jedhanii hin dhorkinare. Kanuma kanarraa jalqabu qaba. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu sii deebisaa waliif deebisaa deemna. Abbaa qajeelfataa waancaa fi maraataa abbaa. Waliif deebisaa deemna na caqasi ka obboleettii kan koo. Kan asiliinii fi maakiinii fi mubaarikki kan qeeqamuu baatanii fi mubaarik sadarkaan asiliin qabuu fi sadarkaan namni guddaan kun sheekni kun qabu tokko miti. Siif gala. Namni isaan kanarraa waa baay'ee barataa deema. Fakkeenyaaf anaafsi kana qeequu dhiisuu ni malu. Maaliif nurraa waa barachaa hin jiranu? Isaan kun barsiisa amantaa Islaamaati. Kan immoo hamma asirratti geemni kun haraama moo halaala kan jedhanii gaafatanuu fi Sheek Anwar yeroo baay'ee irra deddeebi'anii akka qumaara ta'e dubbachaa jiru irraa dhowwaa jiru. Wanti kuni waan akkanaatti hin malu. Yeroo baay'ee irra deddeebi'anii wanta kana dhowwaa jiru. Ana amma lubbuu koo caalaa isaanan jaalladha garuu yoo karaa haqa rabbii irratti dhufne sadarkaan asiliin qabuu fi sadarkaan ustaaz kun qabanu fardaaf lafa maaliif naan jedhe. Isaan kuni nama amantaa Islaamaa seera Islaamaa barsiisaaran. Asiliin namuma asirratti taphataa jireenya isaa ooffatudha. Sii gala ati barsiisaaf barataa qixxeetti ilaaltu. Fakkeenyaaf isaan kun barsiisa amantaa Islaamaati. Kanaaf uummanni itti nama waa irraa baraturraa dogongora arge namni xiqqoo hirrifata beekta. Malee wanti kun eessayyuu deemee wanti kun sirrii miti. Gochi kun sirrii miti garuu asirratti baay'ee ajandaa ta'uun immoo hin barbaachisu. Nu akka uummata Islaamaatti namni kun yoo gaafii irraa qabaate dhaqeetti bilbilee sheeka wanta akkasii kun dogongora. Wanta akkasii irraa nuuf deebi'a jechuun kun haquma rabbiin nurra kaa'e. Nama gargaaru bakkuma kamitti haraamate. Nama gargaaru bakka kamitti gargaaramate. Obboleessa assalaamu alaikum assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waa tokkoon qaba imaaniidhaaf amma waa'ee barsiisaa amantaa keenyaati jette sirriidha barsiisaa amantaa keenyaati. Nama jaallatamaaf nama kabajamaadha. Amma sheekni kunillee isaan waan
uummannitti jiru kana leenca kennani malee wanni isaan godhan hin jiru. Keessaan naqanii sheeka jedhanii gorfachuu moo miidiyaa irra ba'anii ittiin ajandaa guddifachuutu jaala. Dhaggeeffadhu sun badiidha. Uummata Oromoo kanarraa dhaabbachuu qabu. Ati wanta tokko wanti si galu. Tokko jedhe tokkoffaa jedhe baay'ee namni fidadha. Wucuu seensi jalaa asee baadha. Okay. Nama nagaa ilaal. Kamaal Abdallaa nama nagaa itti ho'isanii namicha amma sadarkaa uffata baafatee deemuu keessa irra jira. Namni illikii itti nama galcha. Mucaa dirridoodhaa deengadda obboleettii irratti firaankii dalage maal godhan? Ituu itti uursanu mucaa mataa baafachiisaa jiru. Kanaafiyyuu utuu keessaa wal qorfatanii. Qoy kan dhaggeeffatu. Itti sii dhagaan jira qoy dhaggeeffatu. Okay. Oromoon keenya dhaggeeffatu safuun kan tokkooti isinillee safuu isiniif kennee jechuudha. Ajandaa wal godhachuu malee nama tokko aybii isaa sataruun hin jiru beektaa miidiyaa kanarratti TikTok kanarratti. Yoo karaa paartii ta'ellee karaatti si miidhuu barbaada malee karaatti waan ati qabdu aybii kee gadi sataru hin barbaadu. Kanaaf sheekni kun kaleessa yoo haraama ta'es dogoggoraniiru keessaan naqanii Oromoodhumatu walitti duulaa jira malee Amaaraa dhufee nutti duulaa jira moo Tigree dhufee nutti duulaa jira? No. Injuru. Oromoon bakka meeqatti wal qoonneetu dhaggeeffatu. Bakka meeqatti wal qoonnee beekaa keenya xiqqeessina. Isa xiqqoon walii xiqqeessina. Isa uummataaf sagalee walii ta'u xiqqeessina. Kun nurraan eegamu. Sheeka keenya abbaa nama guddaadha. Nama nu kabajannu. Yoo ta'e keessaan gorfanna malee miidiyaa irratti bahee Oromoo ta'a fidee nama affeeree sanaaf Amaarriif Tigreen dhaggeeffattu warri diina keenya akkan diriitti nu ilaaltu maal nuun jettime? Yaada kana bal'isaati haasaa isiniin dhaggeeffatu. Amma siin deebisan dhaggeeffadhu yaada kan kee kana tokkoon jechuudha. Ani hamma wantan siin jedhe tokko sheek namni kamuu hin dogongoraa miidiyaa irratti wal baasuu hin qabnu garuu wanti godhame kun immoo jaallattus jibbitus dogongoraan jedhaan maaliif isaa amma sadaqaa miti wanti kun tokkoffaa yoo sadaqachuu barbaadde sadaqaa akka rabbiin shari'aa lafa kaayoo ta'e sadaqaa harka Hadiyyaa kumaara irratti hin kennitu. Hadiyyaa nama kennuuf yoo barbaadde wanta tokko bittee kennitu. Ati musliima isaa? Ati musliimaami? Ati fuula namaa barbaacha rabbiin ofirratti hin dallansiisin. Wallahi haqa dubbannee namni rabbi nutti adallan. Laala haqa dubbanne. Kanaaf hin gargaartu. Ishi ummata buqqee ammaa irratti leenca bittee tiitookii qixxee kennite nama sanaa qixxee kennitu ummata gargaaruu barbaadde. Bakka biritti turi mooda qubeetta waan isin olitti qabaa jirtu. Keessaan waliin gargaaramu keessaan hin gargaaramu ma. Bakka wanti sun qubeetta. Kumaara miti maaltu kumaara jedhe booyaaki. Maaltu kumaara jedhe. Ishi yoo kun kumaaraa miti naan jette anaafati keessaa wali barreessine sheek Anwaaritti bilbilee gaafannan sin jedhe. Kun kumaaraa miti dawwali miti abbaa jedhe jira. Kumaara miti tiktookiin. Wal gargaarsa uummataatiif. Gargaarsa uummataa akka hin dhaabatu warra daawaa godhu malee kun kumaaraa miti. Imaan gaafensi gaafadha. Na gaafadhu. Bakkuma duraatti deebi'ee jechuudha. Anamma amantiitii ol qabee amantii taanii fi miti sii galee dhugaa jirtu dubbadha waan ta'eef hin jaalladha sas. Ani tuukiin aganarraa gubatuun fooloo goonan fooloo naa deebisa. Amantii namaa hin maxaru namummaa hin maxaru sii galee sheeka kana nan beeka waan ta'eef turtii ittiin beeka malee har'aaf kalechatii miti jechuudha sii galee. Amma ijoollee barataaf bakka aslii fi wantanaas hin jedhe san irratti jechuudha. Barsiisan tokko kilaasitti maaliif ajajama? Maaliif qaxarama? Barsiisan tokko kilaasitti nama barsiisuuf hojii isaa seeraan nama barsiisuuf geggeessee barataa barsiisuuf. Sheekni adiisa fiixe tokko maaliif sheek jedhame waamamu? Dhaloota isa jala jiru. Sheeka jechuun amma fakkeenya amantaa islaamaa haala hadiisaaf quraana rabbiitiin shari'aa rabbiitiin akka bulchuuf akka barsiisuuf waan amantiin jibbuuf waan amantiin jaalatu barsiisuuf isarraa isa akka daandii adda deeman barsiisuuf tana hin hubatta amantaa miti asliin amma fakkeenyaaf kaan aslii fi antini jennaani fardaa farreedha naan jette sheekni kun waa'ee amantii mootummaa hin barsiisaa qaraantii hundumaa hin barsiisaa haraamaaf halaalis hin beeka hin barsiisa egaa jettee itti amantee gaafa qophiin geemii jedhamu san lakki quraana kan jette bakkee akkanaatti kun haraamidha.
jedhanii itti muqaman turaniyyuu karaa sanii dhuguma sheekas kanaaf ta'a jallaa ofii abbaatu qabata sirreeffata si galee waancas maraatas abbaatu qabataa kan jedhe kanaaf si galee eenyumtu eenyu olii miti si galee barsiisan tokko egaa kilaasii tokko seenee barasaatan qaxxeet barsiisa jechuudha againni aadii abbaa jedhee baatutti kanaaf waa'ee isaanii kanarraa si gaafadhe si galee asli isa jalatti baratee haraami falaala barachuu qaba انتنا ما كني سألت برتة حرام فلادي برتة وان إسين جلسان كن وان كلام رب وان إني إسوق بني جل جا فسان إني ممكن وانتي الدنيا تنكر سيهم تسوق ينجرو حرام يوت إيه جا يا مساء سنة تجاب دمالة سنين كذا تجاب سيندله أجندة بيشابه أجندة كوني سينجد أنا كقوت أولباونسا إنجال لني أولباونسا دعونغورا سينجد هوجين سرّي متي أولباني والكوكاني أجندة أمون إسلام تقرّت تيمبر باتشيس والستارو تنامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قارو وانتي كون دعونغورا أولبي أجندة تاونيس دعونغورا وانتي تشيسونيس غوتشامونيس غوتشيس دعونغورا أولباونيس دعونغورا جد أكاكوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيسين توكو barataa isaa barsiisu akkuma ati faallaa jettee kun qeesiin kun waan barataan sun barachaa jiruuf haraamaaf alaala jechuun gara keessaniin barsiisaa yoo jiraate amma barataan suni hunduu wanta tokko fudhachuun dhiisuu ni danda'a hunduu waan qeesiin jedhe sana fudhatee hojiirra oolchuu dhiisuu ni danda'a sammuu isaatiin deema waan ta'eef jechuudha garuu namni xixiqqoon akka keenyaa yoo dogongore wayii miti garuu immoo ilmi namaa hin dogongora geemii qaba amma obboleessi keenya maal jedhee intalli kan walitti qabdu yookaan gargaarsaaf ta'uu ni mala fakkeenyaaf leenca tokko doolaara 300 yookaan bittu ta'e doolaaruma 300 sana akkaawuntii mucaa sanarratti galchitee ummata wallaggaa sana fakkeenyaaf gargaaruu hin dandeessa dirqama leenca bituu hin qabdu ba nama tokko gargaaruufi إيمان نوفلشا توي نوفلشا تنسمتي تمرتي تنديما يفكيسس أجا أبي جود والله أنا ما متكو دبت إيش نيمبا يجود إن شاء الله لبي نمبا كوي نوفلشا يون سيمو فكيسس يون دانغا سنتي دربي لا حياتي وأنا ما فكرت تقولين قبضوا turtii gaariin af qabadha garuu ajandaa dhuqrachuu baattanii tola diimaa dhagurraacha intaa ajandaan dhaabachuu qaba wallaahi ajandaan isatti dhaabachuu qaba yoo isin gaafachuu hin feene ta'e hin gaafadhaaniyyuu rakkoon takka hin jiru ajandaan hin dhaabbataa bar islaamni tokko islaama irratti hin duulu wanta akkasitti amantiin tiyya gargar taatu akka oromummaa takkatti hin gaafadha